jajjabaadha haa jajjabaannu. الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسو مناخ دنيا رجرتن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باتي رمضانا جيسوف ويا مراسات وهفه halkanoota fi guyyoota muraasa hafan kana keessatti ibaada irratti hajaban wanni barbaadaa turre halkan ulfina qabu halkan kabajaa qabu barbaadaa turre guyyaan qariidha guyyaa 21 fi 23 uf dura dabarsinee jirra. guyyaa san keessatti rabbiin subhaanahu wa ta'ala laylatul qadri ummata islaamaa qunnamuutu mala rabbiin irraa haa qeebalu jenna. guyyaan har'aa 25 guyyaan qariidha har'a 25 27 29 fuula keenya dura hafe. guyyaa fuula keenya dura hafe kana keessatti rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala yoo guyyaan sun kanu dura hafe taate akka guyyaa kana nu qunnamsiisu akka guyyaa kanarraa akka qooda fudhannu nu taasisu rabbii keenya kadhanna kana rabbirrallee kajeella. halkanoonni laylatul qadriidhaa guyyoota dabare keessatti dabaranii yoo jiraatan warra qunnamerraa rabbi nu haa godhu. guyyoota fuula keenya duratti hafe keessa yoo kan dhufan ta'e immoo warra qunnamurraa rabbi nu haa godhu. guyyaa jabaa nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam akka guyyaa kana akka gaaritti barbaannu nu ajajan taharraw laylatul qadri jaan. taharraw jechuun kuni barbaadinsa gadi qilaawaa ta'e akka nama sakattaa godhutti namni xamadee qabee niyyaa guutuudhaan barbaadu jechuu taharraw jechuun kun. laylatul qadri kana ashul awaakhir keessa barbaadaa nuun jaan. guyyaa kana akka nama tooftaa baasutti guyyaa qarii qofa eeganii mirqaananii masgida dhufanii guyyaan har'aa qariidhaa miti qindiidhaa guyyaa har'aa keessa laylatul qadriin jiru jedhanii jala muranii guyyaa san dhiisuun dogoggora. kanaafu ashrul awaakhir keessa barbaadaa nuun jedhaniit keessaawuu jedhan keessaawuu guyyaa qarii jedhanii tilmaaman malee guyyaa harrafaa jechuudhaame. kanaaf nabi sallallahu alaihi wasallam waggaa hurni seene mudhii isaanii jabeessanii halkan guutuu jiraachisanii maatii ufillee dammaysan jechuu. guyyaa qarii keessallee guyyaan arjaa layaalii laylatul qadri jaan irra guyyaan kajeelamu guyyaa 27 jaan. kanaafu guyyaa hurna boodaa hanga nu harkatti hafe kan qarii fi qindii osoo hin jenne